Giriikii gara Hibriiwutti jecha isaa tokko tokkosaa. Oma Oromoo fimtu nu galeen rakkoon qabu. Hibruus immoo yoo tiraanziliitii nu gochuu dandeesse rakkoon qabu. Hibruus Aramaayikiis waan jiru Giriikiis hunduma isaa yoo tiraanziliitii goote nu agarsiites immoo oma rakkoo waan qabu. Maaliif beektaa sagalicha ofiisaa waaqayyo ture kan jedhu sana akkasitti barbaadde waan natti fakkaateef. Jechuun sagaleen akkamitti nama bukkee turaan naa galuu deena. Sagaleen akkamitti nama bira tura waan jedhutu naa galuu deena. Iddoo sanatti. Lammaffaa immoo gaaffii baay'inatti uumaa durumayyuu bakka kanatti gaafa namni waan akkasii baasu sagaleen akkamitti nama bira turaan gaaffii natti ta'a. Lammaffaa immoo sagalee maal jedhutu ture waan jedhu na rakkisaa. Maaliif jennaan kitaabni bakka kanatti kitaabni inni afaan Ingiliffaa woordii jedha jecha jedha inni afaan Amaariffaa qaal jedha inni afaan Oromoo sagalee jedha bakkuma kanatti bakka Yohaannisuma tokko tokko kanarratti afaanuma irratti walii hin galanuu bakka baay'ee tokko namaan galu bakka kanatti durumayyuu baay'ee tokko na rakkisa garuu yoo dinqata sii galee jiraate naa ibsuu dandeessa ati keessan deebi'anii yaadoo. Yaadoo keessa deebitee jirtaa? Yaadoo? Turaanis hin ibsa samma maaf rakkattaa inni? Qoyoo isa eegnee wadhamne hin ibsita. Maal nama tokkorraa dirqama qabdu isin dhugaa baruu barbaaddumi? Jechuun egaa amma isa taasaa qabee jira miti haasaa inni qabee jiru. Ati dhugaa moo yaada nama tokko barbaadde? Ati dhugaa moo yaada nama tokko barbaadde? Laa nama qabanii namatti daddarbuu miti kaa maal taate ati nama tokko tokko. Yoo taraa haasofne maal balleessa ayyuu? Yaadoo si buusaan barni torkii yaadoo gaafa akkas keessa deebitu si buusaa. Yaaddoo nuti ta'eera dhugaa rabbi. Kheer inshaallah. Kana booda ammaa waan ayyuu ni dubbattaa ishee agasiif dubbadhu ishee. Eeka. Ayyee dubbadhu ishee waan hin maasaa tureera dubbadhu. Ko jalqaba dhugaa baruu barbaadda moo nama amansiisuu barbaadda? Waluma barsiifnaa jedhe rakkoon qabu. Gamanaa gamasi wal barsiisa. Amma walii gallaga jalqaba. Nama dhugaa baruu barbaadate waa'ee dhugichaa ifa baay'een sitti namaani. Yoommoo zimbiloo waa'ee mana maaraa bate ani sifaana yeroo hin qabu yeroo mataa qabu. Bakka adeemsatti jalqabuma haaruu jalqabdeetta yaadoon haasoo bakka deebi'eera. Aarii miti kootu sittan ibsa wangeela Yohaannis irraa kaanaani dhugaa rabbi tokkicha amanta watee sittan ibsaani. Jechuun miira keessa galtee na rakkoo ta'a kaa akkasitti. Lakki miira keessa waan hin galeen qabu rabbi tokko moo lama jira kanuma bichaa naa deebisatiyyuu jalqaba. Rabbiin tokko qofatti. Rabbi tokko naman ta'ii kana egaa reedii ta'ini akka nama sirriitti deebisutti. Si deebisaan jira mi waan rakkoo siin deebine deebii. Rabbi tokko amma walii galla. Wangeela harkaa qabda miti ree isa namummaa Kiristoos sirriitti baay'inaan dubbistaniitu isa kanas akkasin dubbistan ilaala malee. Tokkoffaa ergaa Yohaannis tokkoffaa boqonnaa 5 lakkoofsa 10 kayyinaa dubbisan ga 15. Dubbisi kaa nu dubbisiiti waan jedhu nu hiiki kaati maal taate. Bilbila bichaan ofirra kaa qaba bilichaan immoo kunoo si faana haasa'an jira galatti garbaa bilbilii lafa hojiin jira. Teksii xiqqishoota akkam deema. Teksii xiqqishoota akkam deema taa teksii saniif duraa fixuu deemaasa. Uummanni tirsee naan teksii namaa kenna jedhe namtichi. Dhageesseettaa Munzir. Dhagaheeraaf. Kanaaf gaafa dhugaan sirriitti himamu lafa biraa jirtu akka ijoollee reef daa'ima hirribaa reef dhalattu. Qoy maal taate ante qoy mee. Ishi maal jette nu dubbisi maal taate. Maal arte. Dhugaan dhaga'u gurra. Ishi jedhi samma jette nu dubbisi kaati.
Bilbila tokko fichaan of harkaatii qaba. Isheen Ishi mos woman maanaa jedhamu- isaan jira. Lafa hojiin woman jira jedhamu ammoo bilbila of nutti harkaa qabaachuuf garuu sitti maan jira dhugaan jiru. Waan inni jedhu nutti mikaati. Isti naa dubbisaa ka'eeraa ka wantichi dirqama sammuu itti qabachuuf ni yeroo naaf ta'e. Yohaannis Maal meeqa? ati Yohaannis wa- meeqa? Muraaduma isaanitti ni Ergaa Yohaannis isa duraa lakkoofsa tokkocha Ati- boqonnaa 5 Yaa fila namni Yohaanis takka takka illee numa fidataati hunda bira kuttee maachi dheeyte. Macarashaa. Achitti sirkaanuma naaru ustaati. obboleessa hirribaan kaatan yoo ta'e yoo dhugaa baruun barbaaddan ta'e isinitti meeran yeroon qabu isin baana garuu dhugaa akkasin hubattan immoo garuu isinitti himaan. Ustaasamdi dubbadha. Du'a bara baraas Ustaasamdi eegaa dubbadha. kana bira dabarteenna. Wal dhaggeeffanna. Sagalee na bira jira sagalee namaatii bira jira. Yee dubbisi kaati maal taate macaafa dubbisi kaa. Malee waaqa isinitti maan jirami? Isti namni wangeela of harkaa qabdu nam tokko bichaan baasee dubbisiin. Ayyo, Ustaz Dura Musir. meeqatti? Yaaduu xumursiisaa inni hin qabu. Yaadoo. Mee isas ayyuus dhaggeeffannee deebina deeni maal tokko. Inni si barbaadde ofii gati. Maal yaaduu irra dirqama maal qabdu sun dhugaa baruun barbaaddanii yoo dhugaa miti Yaadoo kan kee xumurattu ati. Nan ayyuu dhaggeeffanna dura mee. Mee ayyuu dhaggeeffanna nan xumuraanis nan deebi'a. Yaadoo yaaddeera. Ishi ayyuu mee kan kee Yaadda'u dhugaa. Yaadda'u. Ayyadis muti godhu. Ayyuu. Abeet. Ishi maal jette mee? Ayide. Qoyyoo mirribaa kaatu si. Yesuus akka du'ee du'aa ka'e naman ta'uu naman. Waaqa du'e moo nama du'e? Waaqa du'e bah. Waaqa moo nama du'e ayyuu? Ayyuu. Miira keessa galtee naatti koo si wajjin haasofna yaadde seenti koo eenyu jettaadhe wallaahi. Ayyuu. Muutii irra jirta ayyuu yoo cufattee jiraatte banadhu malee. Muutii irra hin kaa'ina. Oo siniin ta'u ta'e isin biraan bu'a. Muutiin goynaa namni tokko muutiin goynaa ayyuu. Waaqa du'e moo nama du'e ayyuu? Inni waaqadha. Situ lafa du'aa jira malee. Du'ee du'aa kan hinaan jennee ammati. Du'aa ka'uu isaatti naman ta'oo siin jechaan jira. Waaqa du'e moo nama du'een jedhe? Waaqadha inni. Waaqa du'e ree? Gatii cubbuu dhala namaaf du'e. Waaqni moo? Eenyuma seenni irratti dhiyaate waaqa ajjeefte? Obboleessa qoosaan jira otoo hin taane dhugaa sitti maan jira akka inni du'ee du'aa ka'e naman ta'a siin jechaan jira. Dhugaa rabbii qoosaa miti. Gaaffii keedhamu kuni. Dhugaa rabbii qoosaa miti. Eenyuma ni waaqa ajjeese? Qaama waaqa caalu jiraa? Eshi gaaffiin kee gaariidha. Egaa yoo naasuu ta'e yoo nama dhugaa baruu yoo ta'e seeraan na wajjin haasa'ini. Seeraanis wajjin haasaara. Qaama waaqa caalu jira moo qaama kamtu waaqa ajjeeseen jedhe sin jira? Qaamni waaqa Rabbi tokko moo lama inni tokko jira inni hire gara gaaffii keenya isa jalqabaatti deebi daga. Isa eenyu ajjeese ree? Tokko naan jette ittaane. Eshi tokkoffaa ergaa Yohaannis boqonnaa tokko lakkoo boqonnaa ergaa Yohaannis isa dura boqonnaa 5 lakkoofsa 9 kaasinaa dubbisiin jedheeni. Eshi. Isa kana dubbisiiti achuma dubbii keenya xumurachaa deemna. Isa ammaa kana xumuri kaati. Isa kana jalqaba kanarraa kaane miti reessatti siin deebi'a garuma kanaatti nu fidan inni naannesse. Maal namni ilma waaqayyoo qabu jireenya bara baraa qaba jedhaminni isa teenyuusa akka itti muriddanu sitti hima. Ay asii gararraati kaasii gannaa dubbisi. Isa kana naa deebis taa'e. Sanumaaf deemta miti ati wanti itti deemtuuf? Eessa gite ku'a shanirra geesse mati ani gararraa sagalirraan si gaafadhe ati garuu ku'a shanirra gadi buute naa deebisaa jirta.
isa namoonni dhugaa ba'an kan fudhannu jedha. Eeshi. Erga taanee jedha inni waaqayyo dhugaa ba'u immoo hin caala jedha. Dhugaan waaqayyoos isa inni ilma isaatiif dhugaa ba'edha jedha. Dakka torachuma irratti naa badhoga. Waaqayyo eenyu dhugaa ba'aa jira? Ilma isaaf dhugaa ba'aa jira miti? Maal jedhee dhugaa ba'eef? Amma iddootti dubbisaa jirtutti ilma isaaf dhugaa ba'aa jiru waaqayyo. Maal jedhee dhugaa ba'eef yee? Maalee waaqayyo too dubbisaa jiru natti deebisamoo ittuma fufii dubbisime innoo sitti mamacaaf ichumtu. Maal jedhee dhugaa ba'eef jechuun dhugaa ba'eef jedha malee waan jedhee dhugaa ba'eef hin dubbanne kaa. Ittuma ni dubbisi sitti maa jira ittuma ni. Namni ilma waaqayyootti amanu dhugaa kana of keessaa qabaa jira. Namni waaqayyoon hin amanne garuu isa waaqayyo ilma isaatiif dhugaa ba'e waan amanuu dhiiseef waaqayyoon maal qoe kana fite. Taargeettii amma taargeettii argachaa jira. Ture awadhachuma. Namni waaqayyo eenyuuf dhugaa ba'a ilma isaa dhugaa ba'aa jira miti. Maal ta'uu isaa waaqayyo qabu dhugaa of keessaa qaba. Maal ta'uu isaa dhugaa ba'aaf siin jedhe. Dhugaa eenyutu qaba siin jechaa jira. Maal ta'uu isaa dhugaa ba'aaf waaqayyo. Namni ilma waaqayyo qabu dhugaa of keessaa qaba jeesitti maan jiru amma rabbi kun lama moo tokko ennaan tokko jettee asitti rabbi inni tokko ta'e waa'ee ilma isaa dhugaa ba'aa jira waa'ee Yesuus ilmi isaa maal ta'uu dhugaa ba'aaf. Dhugaa akka ta'e sitti maan jiru asitti. Maal ta'uu isaa dhugaa ta'e. Maalee waaqayyo. Ittumaanii dubbisesh maal ta'uu isaa kan ta'e immoo ittumaanii sitti maa jiran nu waaqayyo waa mikaati kan ittumaan waaqayyo waan ta'e na ibsi malee. Ilmi isaa kun maal ta'uu isaa dhugaa ba'uudha. Waaqa ta'uu isaa sitti man nu gadittuma bufuu dubbisesh. Baalaante waaqa lama taasisuuf moo? Amma afaan keetiin waaqayyo tokko ganaa mana barumsaa galta tumtuu mana barumsaa galime. Baalaante rabbi jedhi maalaante amma kan hunda sammuu gadhiisuun keenya maal ta'u amma afaan keetiin waaqayyo meeqanaan jettee naan tokko siin jedhee ati tokko jettee kaate amma immoo waaqayyo lama gochuufi waaqa ilmaa fi waaqa abbaa fi waaqa mucaa. Inde. Ittuma fufii dubbisi. Maaliif fufee dubbisa qooduu dubbisu maleen? Hiisra qabai ganaa mana barumsaa galta tumtiyyuu. Ganaa waa'ee Kiristoos dubbachuurra afiiqee mana barumsaa galta. Isa ma dubbisnee kaan irratti walii galla. Waaqayyo meeqa ta'uudha amma meeqa goona amma waaqayyoon? Tokko siin jee namni ilaali tokko jedhamti gara raamatti. Tokko waaqayyo tokko ishi mucaanoo maali? Ilmi? Namni ilmicha of keessaa qabu dhugaa of keessaa qaba siin jechaa jiru. Ilmi maaliin siin jedhe kanaa deebis ilmi maali? Ilmi waaqa macaafni sitti maan jiru. Waaqa meeqa? Waaqa tokko hojii'aan garuu gargar hojii'aan sadiidha. Hojiidhaan maal taate haante sammuutti deebii malee hojiidhaan sadii jechuun maal jechuudha? Saatiin qabne yoo ta'e ganaa walfaa isa dhugaa jallistee hin gofaltaayi odoon isii jedhe yeroo ittiin boo'ee dubbii dhugaa kana baruudhaan ture. Ayyuu qoy maal taate ayyuu meetas gabbaa ilaal abbaa tokko ilma yookaan mucaa lama miti. Ilaame ani waa kana bichaa sitti meen deeman yeroon si faana tapha qabu. Innum da qoosaa yeroo guyyaa tokko furdii wangeela Yohaannis boqonnaa 11:25 eegee dubbisi inni achitti himaan ishi dubbisaa jira ayyuu na wajjinaasa ilaal sila afaan keetii waaqayyo tokko jennee walii gallee kaan amma immoo ofuma keetii waaqayyo lama gootaati. Isa kam lama goo'ee isa kam jallista. Ilmi waaqaan jira waaqayyo ilma isaaf dhugaa bahaa qaba. Ati dhugaa isaa fiddeeshi Yesuusiin amantu dhugaa isaa. Ilmi waaqaan jette miti ilmi waaqaan jette. Kore anis faana yeroo baay'ee isaa haasa'uun qabu. Yesuusiin amanaan jirtu dhugaa isaa fiddee kunoo maxxansa. Qoy suuta wajjin haasofnaati qoy suuta wajjin haasofna ilaal abbaan waaqa miti. Abbaan waaqa miti. Waaqa. Ilmoo. Waaqa. Meeqa jarri kun lamaan? Hafuurri qulqulluu yoo afeera kun isa danuu waaqa. Hafuura qulqulluu. Sadii guutanii? Qoy Sillaaseen amantaa? Tore waa'ee abbaa waa'ee ilmaa waa'ee hafuura qulqulluu na gaafachuun Sillaaseetti amantaati jalqaba. Sillaaseen jira macaafarra?
Isti namni biraan namni na gaafattan hoo jiraattan isin hin deebisuu hin danda'e. Garuu kanaan achitti hojii ergamoota boqonnaa fuuldura kudha lama kideenyini. Koy. Ayyuu sillaasee jira macaafarra? Muutii ragaa ofirkee isinitti fakkaata. Eenyudha namni muutii irratti qabdan of eeggadhaa warri muutii irraa. Namni tokko irratti qabina dhugaa rabbii. Eshi sillaaseen jira macaafarra iyyuu. Hojii ergamoota boqonnaa fuuldura kudha lama deemime. Kana sitti beena. Sillaaseen macaafarra jira isin jedhe jira yookaan jiru naan jedhe. Jira. Eshi bakka sanatti. Hojii ergamoota boqonnaa fuuldura kudha lama deemime. Kana deebisinu. Hojii ergamoota afur kudha lama bira deemime. Eshi hojii ergamoota boqonnaa afur lakkoofsa 12. Akkas jedha. Dhaggeeffadhaa sillaasee. Fayyinnis Yesuus Kiristoos duwwaadhaan malee kan biraatiin tokko illee hin jiru jedha. Maqaa kan biraa ittiin fayyuun kan nuuf ta'u Waaqa jalaa ilmaan namootaaf hin kennamne jedha. Isa kama dhugaa ba'aa jirtu ta'eetti isa kama dhugaa ba'aa jirtu. Beere sillaasee. Kana sii lafa sii kaa'e macaafni. An fayyina si gaafadhee. Isa kama areenneti nama muggutaa ooltu asirra teesse. Sillaasee meerre sillaaseen siin jedhan. Doore sillaasee sitti immoo mul'ata boqonnaa 8 lakkoofsa 9. Maal taate aante lakkina namaa sin mucaa. Doore macaafni dhugaa sitti maa jira dhugaa oksitaareeti. Inni tamma dubbiste sillaaseen jedhu yookaan sadan tokkummaan jedhu gaafa nachiree qommas waan biraa dubbata waa'ee fayyinaa dubbatanni. Waaqayyo kudoo dubbii dubbatu akkasitti lafa kaa'e ati eessaa fiddeeti inni dhaloota burjaajessu asirra teesse. Situ burjaajee malee situ waan macaafa keessa jira jettee burjaajaa jirta. Lakki macaafni kunoo waaqa gaditti fayyinni ilma Waaqayyo Yesuus Kiristoosiin malee hin kennamne. Eessaa fiddeeti fayyina kan biraa? Namu akka keetti akka jiraamsa kana nama akka keetitu iyyuu akkuma kee kana aarii. Lakki nama akka siitu lafa namaa jira siitu lafa namaa jira. Kuni waaqa waa'ee waaqa sitti maan jira. Koy isa Yesuus Kiristoos jedhe sittani maati. Yesuus Kiristoos akka jedhe Wangeela Maarqos boqonnaa 12 lakkoofsa 29 irratti dhaggeeffadhu. Dhagahi yaa Israa'el Waaqayyo gooftichi keenya kophaa isaa gooftaadha jedhe boo. Waaqayyo gooftichi keenya kophaa isa. Kophaa isa. Malee Yesuus Kiristoos Waaqayyo wajjin gooftaadha jedhe. Hafuurri qulqulluun illee isaa wajjin waaqan jedhe. Waaqayyo gooftichi keenya ilaal. Gooftichi keenya kophaa isaa gooftaadha jedhe. Waaqayyo keenya jedhe Yesuus Kiristoos Waaqayyo keessan hin jenne. Achitti si himu tursiin deebisa ishee kana siin deebisa bareeche turkeessan gashee. Yeroo kana Yesuus Kiristoos yerootti namummaatiin lafarra ture. Waa'ee abbaa dhugaa ba'aa jiramu warra kana warra yuudotatu otoo Kiristoositti namaniin Kiristoosiin Waaqayyo malee Waaqayyoon malee sakaan Waaqayyoon arguu barbaadaniin. Waaqummaan qabu Yesuus yeroo sana.